Sagantaa yeroo kaayyootiin akkuma barame keessummaa yeroo kaayyootis qabanneeti kan nuti jirru. Egaa keessummaan keenya har'aa aartistii baay'ee jaallatanu kan kabajanu sirboottan aadaa fi ammayyaa hedduu isin biraan kan geesse qabsooftuu dubartii cimtuu dubartoota fakkeenya ta'an keessaa ishee tokkodha. Eenyu laata isa jedhuuf egaa gara boodaatti walitti deebina. Ispoonsarrii sagantaa keenyaa dhaabbata daldala buna Qarcaanshee sadarkaa pilaatiineemiitiin ispoonsara keenyadha. Guddisnee galateeffannaa. Gama kaaniin immoo baankiin Awaashis ispoonsara pilaatiineemiiti. Guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu. Qopheessituun qophii kanaa ani Nasraa Shariifii gama ogummaa kaameraatiin Fayyisaa Mirreessaan wajjiniin turtii taasisa. Egaa beeksisa isaanii hordofaatii beeksisa kanatti immoo aansine sirba artistii keenyaa keessaati muraasa waanuma xiqqoo wayii isin biraan geenye kan walitti deebinu ta'a. Turtiin keessan sagantaa yeroo kaayyoo wajjin haa ta'u nu faana tura. Artistii keenya cimtuu weellistuu Saaliyaa Saamii gara istuudiyoo keenyaatti baga nagaadhaan nuuf dhufte. Saaliyaan egaa hadha keessummaa keenyadha. Saaliyaan sirboota garaagaraa weellisuudhaan aartii uummata kanaa aadaa uummata kanaa calaqqisiisuudhaan egaa dubartoota fakkeenya ta'an keessaatis ishee tokkodha. Mee Saaliyaan sirboota meeqa qabdi yoo jenne meeqa laata? Albama meeqa hojjette? Sirba meeqa? Albama 3 hojjedhe. 3 keessaa almost 40 ta'a maaliif 10 akka 13 14 toora 30 fi waa akkas baay'inaan sirboota qeenxee hojjedha. Sansaniin yoo walitti dabale maybe toora sirba 50 ol ilaa 60 waan ga'u natti fakkaata. Baay'eedha. Anis egaa sirboota kan kee baay'inuma isaanii waanan beekuufan amma misiin jedhee si gaafadhe. Sana keessatti immoo kan qabiyyeen isaanii baay'ee babbareedoo ta'an aadaa uummata kanaa kan calaqqisiisuu danda'u iddoo garaagaraatti kan hojjette akkasumas sirboota qabsoo kan of keessaa qabudha. Saaliyaan yeroo baay'ee cimina keeti kan dubbatamu. Karaa kamiiniyyuu dubartii cimtuu fakkeenya dubartootaa ta'uu dandeessudha. Keessattuu amma waa'ee sirba kanaatiin yeroo wal qabsiisnu amman weellisaan tokko sirba aadaa kan walitti fufee hojjetaa ture tokko gara ammayyaatti gaafa dhufu ituma aadaa sana hojjete wayyaaf ture. Namni kun aadaadhumaaf waan dhalate fakkaata kennaa akkasii qabaa jedhama. Ati immoo ammayyaas yoo hojjette yoo aadaas hojjette yoo gara qabsoos dhufte hundumattuu egaa milkooftuu taateeti kanatti mul'attu. Akkasitti ta'uun kun leenjii wayitiin dhufamoo kennaadhuma moo akkamitti mee? I think fedhii natti fakkaata. Fi namni hundi garaagara jalqabaan yeroon as ture sirboota ijoollummaarraa sirboota aadaa baay'een daawwadha. Hawwisoo garaagaraa argaa guddannee naannoo keenyatti nin jaalladha sirboota aadaa keenyaa jechuudha. Sanirraan immoo namoota baay'ee wal arguunis waan hedduu si barsiisa. Society garaagaraa waliin jiraachuun bakka tradishinii garaagaraa jiruu fi waan ammayya jirus naannoon amma umrii kiyyarra guddaa ala hin jiraadhe jechuudha. So achittis waan hedduu baratta flexibility akkaatuma ati itti waa hordoftuutu waan hunda akka taatu nama godhanatti fakkaataa fi fedhiin baay'ee murteessaadha. Gara biraatiin immoo aartiin hunda keessa waan seenu waan ta'eef akkaataa waan kanarraan hojjedha aadaan hojjedha ammayyaan hojjedha yoo jette fakkaatteetis argamu biratti uumamaan waan qabdu yoo jiraate kanatti fakkaataan akkasii sanuma fa'aadhaafi natti fakkaata. Egaa Saaliyaan keessattuu kanatti ittiin beekamtu gara hawaasaatti gadi buutee rakkoo hawaasa keessa jiru ilaaltee irratti hojjechuudhaan rakkoo hawaasa sanaa ifatti baasuudhaan akkasumas immoo nama aalii ofii barbaadu ta'uudhaan beekamta. Kan immoo kanan jedheef keessattuu naannaa Oromoo Walloof raayyaa sanatti hojiiwwan ati hojjechaa turte egaa namuu quba qaba. Isaan immoo har'a miidhamanii gaafa argitu
Maaltu sitti dhaga'ame kan jedhu meemee hakaasu? Yaa baay'ee namatti dhaga'ama. Wanti isaanii adda. Oromoota biraarraa anaaf adda. Qabsoon isaan keessa turan waan Oromoota hunda dura je'een amana akka seenaan mul'isutti illee. Oromoota naannoo biraa nu dura dursaniiti kan sirnoota duriin kophaa isaanii lolaa turan. Akkaataan itti achitti fannifamaa turan, harkaa muramaa turan, warreen garagaraatiin lolaa turan turee jira jechuudha. Qabsoo kophaa warra gaggeessaa ture akka Oromootti je'een fudhadhaa. Miidhaan aisoleet tahanii naannoo keenyarraa kophaatti diina garagaraatiin warra marfame rukutamaa turedha jechuudha. Kanaaf nu caalan. Maaliin sabboonummaan illee nu caalan dhugaa dubbachuuf. Namoota bakka fagoo Oromoota dila kana biraa fagaate aadaa isaanii gad hin dhiisne, afaan isaanii wallaallee, uffata isaanii achuma keessattuu nuti amma asumaa jiraanne chaalenjii garaagaraa meeqa dabarree warra fitti qaanfachaa tureetu ture. Yeroo xiqqoo dura naannoo amma ispeeshaalii naannolee tokko tokkotti maaliif jibbanii osoo hin taane tiriitmentii warri nu jibban nuuf kennaniif jecha yoon kana uffadhe akkas naan jaan, yoon maqaa kana baafadhe akkas naan jaan jechuudhaan waan baay'ee tokko jira. Garuu isaan san hunda bira taranii huccuu isaaniis qabatanii marxoo isaanii gilee isaanii uffatanii akkasitti warra deemaa ture. Anaaf iddoo addaatiin qabaaf. Hordoftoota keenyaa kan isin hordofaa jirtan sagantaa yeroo kaayyooti. Maarree keessummaa yeroo kaayyoo keenya hadhaa artiist Saaliyaa Saamiiti. Maarreegaa haasaa bareedaa ta'edha kan isheedhaa wajjiniin taasisaa jirru. Isinis nu hordofaan wajjiniin yeroo gaarii dabarsaa isiniin jenna. Ispoonsarri sagantaa keenyaa dhaabbata daldala buna Qarcaanshee sadarkaa pilaatiineemiitiin ispoonsaroon taasisaniiti kan isaan jiranii galatoomaa isaaniin jenna. Gama biraatiin baankiin Awaash illee ispoonsara pilaatiineemiitii galatoomaa isaaniin jenneeti kan jirru. Egaa Saaliyaa walitti deebineeti kan jirru. Waan yaada bal'aa ta'edha Saaliyaan kanatti kaastee jirtu. Honigaa so far namni keenya waan gaariin deemu jira biyya keessatti yoo laallee jiran. Kana tursiifachuu kan qabu nuyi. Waan nuti goone himachuu kan qabu nuyi. Kan beenis beeksisuu kan qabu nuyi. Mostly hojiidhaan mirkaneessuudha. Oromoon hojiin mirkaneessaa jira. Sabni keenya jechuun bakka Oromoo takkatti yoon hin dubbadhe. Waan arganne kana qabannee galmaan gahu nurra jiraata. Yeroo mara booyuu kararra deemnee daawun abalu daawun maarree jechuu miti. Hojjanneeti waan san daawun godhuu qabnaa jechuudha. Kanaafu harkaan itti jirra. Hamileen qabsoon sammuun waan hundaan akkanatti qabatee Oromoon itti fufuudha qabaa jechuudha. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u, waa tokko hoogganuu hin danda'u. Waan ja'an immoo nuti akkasii miti akkanaa miti jennee mormuun nuun feesisu. Hojjannee garsiisu. Hojiidhaan itti agarsiisu. Hojiin immoo garsiisaa jirra. Ilaa bakka qabsootti akka seenaa addunyaatti Afrikaa qofa osoo hin taane muummichi ministeeraa deemee qaamaan duulchisee lolchisee warra Finfinnee afaan gallee as jirra jedhuun hunda deebisee jira jechuudha. Hamilee ispiriitiin isaa iddoo maratti bakka inni hin jirre hundatti seentee waraana akka inni achi keessa jirutti lolaa turrees hin jiru waraana yoo gaafattu. Kanaaf abbichuu abbaa biyyaa jedhee abbootiin gadaa moggaasa. Kana tikfachuu kan qabu nuyi goonee garsiifna waan jiruun qabaani. Artistoota immoo kaastee artistii ani baay'ee artistoota keenya niin kabajaa, niin dinqisiifadhaa. Artistiin ummata har'allee adda. Akkaataan itti wal kabaju. Qurrabni fedhe yoo jiraate artistiin Oromoo wal tuqu nam tokko argee beeka. Even siyaasaanillee garagara yoo taane artistiin keenya waliin tuqu. Kan waan artii galeef jechuu. Dhaamsi biraa kan hin qabu ijoollee dargaggoota, ijoollee qeerroof qarreen akka biyyatti eegan ni beekan, akkaataatti qabsaa'an ni beekan. Amma akka kootti karaa bakka silaa waraanatti dabalamu raayyaa ittisa biyyaa haa ta'u, humna addaatti haa ta'u dabalamanii if qopheessuu, leenji'uu
bakka hunda keessatti heddummachuuf boodaaf illee waan nu fayyaduuf keessatti galanii akka karaa qabsootti karaa hundaan wanti ja'an ani natti tola. Egaa Saaliyaan waamicha keenya kabajjee kabajaan istuudiyoo kanatti kan nuuf argamteef guddisneeti kan nuti si galateeffannu jabaadhu yeroo biraa immoo egaa qophii kan biraatiin kan wal agarru ta'a. Baay'ee ulfaadhaa isinis.